Monjetta yeroo adda addaadha. Jecha kana maaliif fayyadamta yeroo adda addaa wanta jirattati? Oromoo kan koo yeroo fedhan gallaan irraa maqaatti moggaasan saba koo qulqulluu babbareedaa dhiiraa. Jeneraal Waaqoo guutuu garaa beelaatiin biyya naa baheti gaallaa ja'ame leenci Oromoodha. Ekiraan isaa biyyatti gartee alaabaa Oromoodhaa uffatee mallastuu simate ekiraan isaa ta'u alaabaa uummata Oromoodhaa fuudhee biyyatti naa gale garaa beelaatiin bahee leenci kan koo. Haji Adam Haile Sillaasee dura dhaabbateeti. Haji Adam Saaddoodha. Leenci icciitii uummata Oromoodhaa dabarsee laatiin bareedaan abbaa kootii suni. Nuti gartee jeen waaqa tokkichaaf malee kophee gartee kophees gadi jenneen baafannu jeen namaafis gadi hin jennu jeen nuti waaqa keenyaaf malee nuti Oromoon jeetti dubbate ani Oromoon jeen nuti jaaniim tokkummaa sagalee tokkummaadhaati nuti jechuun baay'ina uummata Oromoo argisiisa jechuudha. Bareedaan guuteen toonaa deesse jarra abbaa gadaa gurraachi leenca haati deesse garaa beelaatiin naa beekti galata dhabee awwaalchisaatilleen calanqotti awwaala jennaan awwaalcha isaatiif iddoo laachuutti danii gaafa isa gartee fuudhanii kosii keessatti naagatan uummanni Oromoodha kan awwaalleen taasisanii higa kanaaf gatiin irraa tuffatamee maqaan uummata Oromoo kabajamaa akka isaan tuffatanitti haa tuffadhuure. Eenyummaa kan koo tuffatanii jechuudha. Eenyummaa kan koo waaqni kan koo naaf kabachiisa. Arguuf jira na waliitiin. Humna jajjabaatu na faana jira. Ana harkitu kana duuba. Humna jajjabaa. Humna waaqarraa ta'e. Hafuura waaqaatu jira. Quba qabaadha. Hafuurri waaqaa sun isa dirree jalan qoorratti gartee muktaar fuula dura dhaabbadhee tananii dhagaatti kan sirbitu yennaan dhagaadhaan isaa riisisee tananii. Hanga gartee ministeeronni isaanii ministeerri opiidiyootti fawwayyaanedha. Ana xiqqaa kanan gartee ana kana dura dhaabbadhee xiqqaan kun akkana fuula isaanii dura dhaabbate ana gartee harka qullaa dura dhaabbadhee tanan dhagaadhaan uummanni milleen sadii dhagaadhaan hoggaa isaan ari'an. Maakiin dhorkuudhaan sagalee isaanii uummata dhorkuudhaan uummanni dhagaadhaan hawwan biyya kan koo itti ililcha ilmaan Oromoodhaa tokkummaadhaan lafee abbaa isaanii gartee awwaalachuudhaaf ani leencee bakar waaree. Fuula isaa dura dhaabbadheetiin uummanni dhagaan kaafnan irraa dhaabaa jeeni maqaa gartee duraan Adaraa Haile Sillaasee Adaraa